Kana limitina fipse fatina base Chubu konduma anabise Kena Nagaa Waaqayyo isiniif haa ta'u hordoftoota keenya akkam jirtu kun sagantaa birmadummaa tan obboleessa keessan Eliyaas Gabulaati. Kun kan inni isin darbaa jiru YouTube chaanaalii Eliyaas Gabulaa official channel kan jedhu irrattidha kan isin darbaa jiru. Guutummaa isaa kanarraati kan isin argattani. Kanaaf jalqabaa kaaftanii amma xumuraatti akka nu hordoftan jaalala gooftaatiin isin gaafadha. Sagantaan kun erga jalqabee amma oomaan jedhu akka bubbuluu ta'eera. Walii wajjin barachuu jalqabnee irraa baay'een keessan naa bilbiltanii koomentii gootanii isin barreessitan nan argaa Facebook irraati page irraati isin barreessitan YouTube irratti isin barreessitan hunduma isaa argeera gooftaan guddaa isin eebbisu hordofaa jiraachuu keessaniif kun anaa fi gammachuu guddaadha. Sababi isaa sagantaan kun kan koo miti kan nama dhuunfaa miti kan keessanidha waan ta'eef guddaan gammachiisa waan isin barreessitan waan isin godhaa jirtan gooftaan guddisee isin eebbisu karaa bifa garaagaraatiin kadhannaadhaan humna keessaniin ogummaa keessaniin warri nu bukkee dhaabbataa jirtan Waaqayyo gooftaan guddisee ammallee isin eebbisu isiniin jechuun barbaada. Ammuma fuula koo duraati bilbilumaan illee haa ta'u malee kan waraabaa jiru obboleessa keenya Sooressaa Getaachoo gooftaan guddisee isa eebbisuun jedha. Giraafiksiidhaan suuraa kaasuudhaan biyya garaagaraa iddoo garaagaraarraati kan inni gargaaraa jirtan Waaqayyo guddisee isin eebbisu isaaniin maqaa isaanii isaaniin gaafadheen ayyamsiifadheetanii torban dhufu galateeffachuun barbaada. Iddoo kanatti kan suuraa kaasan giraafiksiidhaan bifa garaagaraatiin kan na bukkee dhaabbataa jiru waan ta'eef isaanillee galateeffachuun barbaada. Waaqayyo guddisee isaan eebbisu. Egaa sagantaan kun guddataa deema. Sagantaan kun panel discussionii faarfannaa wantoota garaagaraa baay'ee interview garaagaraa of keessatti qabaata guddataa deema gooftaan nu gargaara. Akka jalqabni keenya xinnaatuyyuu malee Waaqayyoon wajjin waan jiru guddataa deema. Kan Waaqayyoo hojii Waaqayyoo gaafa hojjennu isa qulqulluu kan ta'e waa biraa ajandaa biraa kan biroorraa hin qabne gaafa nuun hojjechuu jalqabnu Waaqayyo gooftaan nu wajjin akka inni ta'u kun raajii isin barbaachisu haa tokko isin barbaachisu guddataa deema. Gooftaan nu wajjin hin jira. Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Kanaaf sagantaan kun sagalee qulqulluu sagalee Waaqayyoo qulqulluu sagalee Waaqayyootu asirratti dubbatama. Wanti biraa sagantaan biraan iddoo kanatti iddoo hin qabu. Isa iddoo biraarraati argachuu dandeessu. Asii garuu qulqulluu sagalee Waaqayyooti waan ta'eef jalqabaa kaaftanii hamma xumuraatti akka nu wajjin taatan jaalala gooftaatiin isin gaafa dheessa hin deemina. Daqiiqa gabaabduudha kan walii wajjin hin dubbannu waan isin ajaa'ibu gabaabduudha. Garuu jireenya keessan kan geddaruu danda'u humna kan qabu sagalee Waaqayyoota hafuura qulqulluuti isin barsiisa waan ta'eef eessallee hin deeminaan isiniin jedha. Egaa torban darbee Waaqayyoo namatti dubbachuu isaa nama Waaqayyootti dubbate akkamiin beekna kan jedhu jalatti kaafnee haasawuu erga jalqabne homaan jennu turreerra isa kana haasawuun keessumaatii sobdoota Waaqayyootu ittiin dubbatii Waaqayyo natti dubbateeradhanii jajabeeyyiin akka isaan ka'an sagalee Waaqayyoo isin dubbataa bara keenya keessa ka'anii jiru waan isin ajaa'ibu keessa ka'anii jiru. Waldaan kiristaanaa isa kana akka isheenii irratti barsiiftu asumaan ergaa koo dabarsa. Argaa koo dabarsa. Wanti baay'een nu jalaa babbadeera. Namoonni ija jabinaanii Waaqayyoo nutti dubbateera jedhanii dubbatanii saba kana karaarraa kaasaa jiran gara si'oolitti oofaa jiran baay'ataniiru. Inni Yohaannis baay'ee isaanii jiru hamma baay'atanii jiru waan ta'eef asumaan ergaa koo dabarfachuun barbaada. Barumsi kun hin barbaachisu jechisiisu. Jarri kun ofii isaanii sin jedhu hin jechisiisu namoota karaa garaagara hin jechisiisu. Akka inni barbaachisaa ta'e itti fufeen isinitti himuun barbaada. Barbaachisaadha. Miidhaa qaba. Miidhaa isaan fidantuu jira. Sagalee Waaqayyoo miidhaa isaan fidan baay'ee ulfaataa waan ta'eef miidhaa isaan fidan kana jalqaba duraa yoon isinitti fee vaaliyuu yookaan immoo gatii itti kennitanii dhaggeeffachuu dandeessu waan ta'eef miidhaa isaanii walii wajjin ilaaluu jalqabneerra. Amma kutaa arfaffaarra geenye jirra. Yeroo darbee kutaa sadaffaarratti miidhaa isaan fidan keessaa gadhiisitti jiraachisu saba kana. Cubbuu salphisa namni akka inni ilaalu dhaloonni cubbuu salphise yoo cubbuu hojjetes rakkina akka hin qabaanne wayii tokko godhanii saba kana cubbuu salphisaniitudha kan isaan namatti barsiisan hojii isaaniitiinis kan isaan agarsiisan. Hojii isaanii keessa inni guddaan gadhiisitti jiraatu jedha sagaleen Waaqayyoo. Phexros gaafa haasa'u ergaasaa keessatti boqonnaa lamarratti gaafa dubbatu gadhiisitti jiraatu. Jarri kun gadhiisittidha kan isaan jiraatanii Phexros lamaffaa boqonnaa lamarraati gaafa ilaallu jechuudha. Namoonni immoo isa kana ilaalaniitu karaarraa kaatu.
Gadhiisiitti jiraatu waan ta'eef jarri kun gadhiisii waan eeyyamametti fakkaata. Dhaloonni gadhiisiitti akka inni jiraatu godhu. Kana caalaa immoo miidhaan jira jedhee yaadu. Sababi isaa waaqa wajjin wal lola namni gadhiisiitti jiraatu. Akka wangeelaatti namni hin jiraanne waaqa wajjin wal lola. Hangafuma duraa waaqa wajjin wal lola. Waaqa wajjin wal loltanii naannoo maaltu walitti sanaa rakkisaadha baay'ee jechuudha. Kanaaf araara waaqayyoollee maal godhu araarri waaqayyoo ayyaanni waaqayyoo nuu kenname kun gadhiisiidhaaf akka inni nuuf eeyyamame gadhiisii akka inni deeggaru godhanii haasa'u. Araarri waaqayyoo gadhiisiitti akka nu jiraannu cubbuu keessa akka nu jiraannu gonkuma nuun eeyyamu. Cubbuu keessaa nu baasuudhaaf nu kennama ayyaanni waaqayyoo. Cubbuu jechuun hin eeyyamama erga ta'ee Yesuus Kiristoos samiirraa dhufuun isan barbaachisu. Sababi isaa silumaayyuu cubbuu hojjetaa jira waan ta'eef. Inni lammaffaan immoo wangeelumti kun iyyuu nu barbaachisu. Wangeelumti kun iyyuu nu barbaachisu. Maal godhanna wangeela walitti himnare cubbuu hojjechuudhaa fi wangeela nu barbaachisu walitti lallabuu nu barbaachisu ayyaana nu barbaachisu nan ejjechuu yoo barbaadde kadhannaa sin gaafata. Yaa Waaqayyo na gargaari amma ijjuufan jedha. Kun sin barbaachisu kadhannaa sin barbaachisu ayyaana sin barbaachisu silumaa keessa jirta waan ta'eef. Kanaaf ayyaanni Kiristoosii gadhiisiitti akka inni ta'e fakkeessaniitu akka isaan haasa'an jennee torban darbe kana walii wajjiniin ilaallee irra har'ammoo miidhaa isaan geessisan keessaa isaa arfaffaadha kan walii wajjiniin ilaallu. Karaan jireenyaa utuu karaan jireenyatti geessu maqaa gadhee akka inni godhu jarri kun. Maqaa gadhee akka inni godhatu. Karaan jireenyatti geessu maqaa gadhee akka inni godhu jarri kun. Saarfafaa kana gafee dafeen isinitti dubbadha saatii keenyarraa kan ka'e karaa jireenyatti geessutu maqaa gadhee hargata jedha sagaleen Waaqayyo. Isa kana kanaan dura walii wajjin dubbifanneerra ammas irra deebiin isinii dubbisaa. Phexros lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irraa achumarra jira waan isin ajaa'ibu keessa. Inni nuun torban darbe ilaalles lakkoofsuma kanarra jira. Inni nuun amma kana ilaallus lakkoofsuma kanarra jira. Namoonni baay'eenis gadhiisiitti jiraachuu isaanii kana duukaa bu'u isa jedhu torban darbe ilaalle. Ittaanee immoo sababii isaaniitiifis karaan dhugaan sun maqaa gadhee in argata jedheetu dubbata. Phexros karaan kun jireenyatti geessa obboloota koo jireenyatti geessa. Jireenya ishee waggaa 70 biyya lafaa kanarra jiraannu isinitti hin fakkaatu. Jireenya bara baraa kan lakkoofsa hin qabne. Jireenya bara baraa nu tiksa geessu jechuudha. Isa bara baraan dhaqnee jiraannu. Bara baraan namni hin jiru, galgalli hin jiru. Biyyatti baroonni hin lakkaa'amne. Kaleessa hin jettan, galgala hin jettan, ganama hin jettan yeroo hundumaa oolichatu ifadha sagaleen Waaqayyo. Isa kana saasaa infinitii jedhama afaan Ingiliffaatiin takka dhaabbii kan hin qabne walitti fufiinsaanii jalqaba kan hin qabne xumura kan hin qabne jireenya akkasii jireenya gammachuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nan deema yoon isinii deeme isinii wayya achi dhuftanii jiraattu na bira iddoon isinii qopheessa kanaafan deema sanni nuun jedhe san. Yesuus Kiristoos deemumti kooyyuu barbaachisaadha inni hangafa duraa dhaqeen iddoo isinii qopheessa sanni jedhe san. Achi akka nuuni hin dhaqnee fi akka namoonni achi hin gallee fi karaa achitti geessu kanatu maqaa gadhee godhata sababa jara kana. Ilaalaa yaa saba, ilaalaa yaa dhaloota. Dhugaan isiniin jedha. Miidhaan kana caalu jira. Si'ooliin si galchu jarri kun. Maqaa sa jireenyatti geessu maqaa gadhee itti godhanii karaa sanarraa namoonni karaa sanarra akka isaan hin deemne godhu jarri kun. Waldaan kiristaanaa isa kana sirriitti jala murtee barsiisuutu irra jiraata. Jarri kun salphisnee ilaalluun nurra hin jiraatu waa'ee dhimma jira kana. Jaalala gooftaatiin kan isin gaafadhu na caalaa barsiisuu kan dandeessan jirtu. Na caalaa dhimma kanaa dubbachuu kan dandeessan jirtu. Callistaniittu. Gaggeessitoonni waldaa kiristaanaa callistaniittu. Jaalala gooftaatiin isin gaafadha na caalaa kan dubbachuu dandeessan barsiisuu dandeessan. Callistaniitu maaliif akkasiin callistan hin beeku. Waaqayyo gooftaan isa kanarratti isin gaafata. Dhugaan isiniin jiru. Beektota taatanii ana caalaa utuu beektanii warri calliftan. Dhugaan isiniin jedha isinii calliserra ana hammuma gooftaan na gargaare naa gale kana dubbatu ana wayya simmannaati. Dhugaan isiniin jedha. Gooftaan isin gaafata waa'ee hoolota kana. Kanaaf har'a jaalala gooftaatiin kan inni isin gaafadhu dhimmi jara kanaa salphaa miti waan ta'eef. Waldaan kamiyyuu waldaan fayya qabeettii taate waldaan isheen sirriin ammallee dhimma kanarratti barsiisuutu isheerra jira. Wanti kun salphaa miti waan ta'eef.
jireenya bara baraatti kan geessu karaa kanatu nu jalaa xuraa'aa jira waan ta'eef karaa kanatu nu jalaati maqaa gadhee godhataa jira waan ta'eef waa'ee dhimma karaa kanaa karaa kun maali yoo jettan warri gooftaa beektanis warri gooftaa hin beeknes sirriitti akka isin dhaggeeffattan jaalala gooftaatiin isin gaafadha. Asumaan kanan dubbachuu barbaadu waa'een dhimma jara kana waldoota kiristaanaa warra sirrii ta'anii ni ilaallatu warri gooftaa hin beekne wangeelli keenya hojii isaan hojjetan kana wajjiniin takka hin deemu sababa maqaa kiristoosiin isaan akkas godhanii fi hin gowwomina baay'een keessanii asumaaniin isinitti dubbachuu barbaada. Karaan kun maali? Karaa kana waa'ee karaa kanaa beekuun iyyuu nurra jiraata. Waa'ee dhimma karaa kanaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa dubbatu Maatiyuus boqonnaa 7 irraatiin dafee isinii dubbiseetanii dafee dubbadhee isinii xumuruu barbaada. Maatiyuus boqonnaa 7 lakkoofsa 13 hamma 15tti Yesuus karaa isa dhiphaadhaan ol galaa karaan gara badiisaatti geessu bochoodha karaan isaas bal'aadha namoonni ittiin ol galan immoo baay'ee ilaala karaan gara jireenyaatti geessu rakkoodha karaan isaas dhiphaadha namoonni isa argatan muraasadha jedhe Yesuus itti fufee ilaala raajota sobduurraa of eeggadhaa isaan hoolaa fakkaachuudhaaf roroo hoolaa uffatanii gara keessaniin dhufu keessa isaaniitiin garuu yeeyyi butataniidha jedhe dubbatala. Ilaala karaan kun karaa kana waa'ee dhimma karaa kana gooftaan Yesuus Kiristoos gaafa barsiisu karaa lama duwwaatu jira. Karaa lama duwwaan akka jiru dubbata. Karaan sadaffaan hin jiru. Karaa lamatu jira. Dhalattee biyya lafaa kanarra kan dhufte ilaala biyya kam jiraadhu haala kam keessa jiraadhu karaa kana lamaan keessaati tokkorradha kanatti jirtu. Yookaan karaa saballaa kanarra yookaan immoo karaa sadhiphaarra. Karaa saballaarra warri deeman jedheetu kaasa. Karaa saballaarra warri deeman gara badiisaatti kan geessudha karaan sun. Karaan kun immoo karaa bal'aadha jedhaan. Namoota hedduutu karaa kanarra deema. Karaan jireenyatti geessitu immoo dhiphoodha. Karaa dhiphoo kanaan gara jireenyaatti galamadha. Achirra kan deeman baay'ee muraasadha jedhaan. Silumaa muraasadha karaa kanarra kana deeman jarri kun immoo karaa jireenyatti geessu kana isa karaa sadhiphaa kana akka inni gadhee ta'etti hojii isaaniitiin agarsiisu. Hojii isaaniitiin maqaa kiristoosiin fayyadamanii wangeelaan fayyadamanii karaa sadhiphaa jireenyatti geessu kana akka karaa saballaa du'atti geessu sanaa godhaniitudha galagalchoosa nu jiraatu galagalchoosaa nu jiraachisu galagalchoosaa nu raajuu galagalchoosaa nu barsiisu warri barsiisanis warri raajanis jechuudha. Karaa kana amma keessumaa bara kana keessa karaan gara jireenyaatti geessu inni gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jedhee akka bara kana maqaan isaa gadhee ta'aa jiru bara kamitti iyyuu ta'eera jedhee hin yaadu dhugaan isiniin jedha inni bara kana adda jarri kun iddoo garagaraatti baay'atanii harka wal qabatanii wangeela Kiristoos kan haqaaqaa jiru karaa kanatti maqaa gadhee itti godhaa jiru. Karaa sadhiphaa kanarra malee immoo karaa isaa bal'aatiin takkaadhuma gara jireenyaatti galuun hin danda'amu. Jarri karaa isaa bal'aa kana sadhiphaa gochuu barbaadu. Nu keessayyuu jiru warra akkas godhan. Karaa isaa bal'aa jechuun maal jechuudha? Karaa isaa bal'aa jechuun abboommi Kiristoosii ala akkasumatti jiraachuu jechuudha. Isa kana immoo namni baay'ee waan barbaaduu fi dargaggeettii hin qabu, isa guddaaf isa xinnaa isa barateef isa hin baranne hin qabu, hundumtuu kanarra deemaa jira. Abboommi Kiristoos, abboommi koo egaa gooftaan Yesuus Kiristoos abboommi Kiristoos wangeela kana qajeelfama wangeela kanaa ala jiraachuun akka hiikamsaatti godhaniitu hojii isaaniitiin jireenya isaaniitiin godhu. Maal jechuudha kun? Hatuu, sobuu, ajjeesuu, jibbuun waa tokko isaaniitti hin fakkaatu. Rakkina akka inni hin qabnetti. Isa kana rakkinni hin jiru siin jedhaa. Garba cubbuu si godhu jechuudha. Akka yeroo darbe walii wajjin ilaalle karaa bal'aa kanarra kan deeman namoota abboommi Kiristoosii jireenya wangeela kana ala kana jiraatu namni hundumtuu karaa bal'aa kanarra akka inni deemaa jiru akkasin bartanii jaalala gooftaatiin isin gaafadha. Sababa kanaa karaa ishee dhiphoon kun hin dhiphatti gaafa jedhamu hin godhin kanammoo godhi wantooti jedhan waan jiraniif karaan kun hin dhiphatti. Hin hadhoofti hin rakkisa. Namni si biraa hatee yeroo inni waan meeqa guurratu ati immoo hin dhiifta sitti dhiphata jechuudha. Yeroo biyyi sobu ati hin sobdu. Yeroo inni sobee waan meeqa hargatu ati immoo hin dhiifta. Yeroo namni jibbu ati hin jibbitu. Yeroo namni waliin dhawate waliin hin dhooftu. Sababa kanaa sitti dhiphata. Addunyaan kun sitti dhiphatti. Ollaadhuma jiraattee waajjira tokko keessa jiraatteetu sitti dhiphata. Garuu gammadi. Jireenya akkasii namoonni jiraataa jirtan
akka gowwootaatti warri lakkaamaa jirtan sababi isaa karaa saballarra namni baay'eedha waan ta'eef xiqqoodha ishee kan harkan deeman xiqqoodha kanaafi indaan maal ta'e mul'ata beektu akka dogoggoraatti sababi isaa maaliif maajoriitiin yookaan baay'inaan namoonni karaa bal'aarra deemu waan ta'eef kan keemmoo adda maal kan keemmoo adda waajjira keessa akkasiin hin jedhu miti kan keemmoo addaa kan keemmoo isaan kunis bifa kanaatiinidha kan isaan namoota baay'ifatan namoonni maaliif achi baay'atu warra sobdoota kana bira namoonni maaliif baay'atu maaliif hordoftoonni baay'een sooshaal miidiyaarraa yuutuubiin isaanii sooshaal miidiyaarraa televizhiniin isaanii maal isaanii hundumtu hordoftoota baay'ee qaba yoo isin isaanitti buutan arrabsoonni isin irratti gadhiifamu ajaa'iba deeggartoota baay'ee qabu namoota baay'eetu isaan dura namni baay'een karaa sanarra deemuunsaa wangeeladha sitti moo wangeeladha karaa sanarra namoonni deeman gara badisaatti deemu waan ta'eef hin baay'atu anaaf hin gowwoomina waa tokkoon isinitti hima maajoriitii ilaaltanii warri inni maal qobaan ta'a qobummaan natti maali anuu qobaan ta'e maal biyyoo akkasuma biyyi si olii yoo gale si oliin hin galiin obboleessa koo qobaa kee mootummaa waaqaatti gali barri kun barri dhumaa jedha sagaleen waaqayyo barri dhumaa bara Nohii fakkaatan bara Nohii jechuun maal jechuudha beektaa bara Nohii jechuun bara namni qajeelaan tokko duwwaa ture jechuudha bara sanatti inni akka gowwaatti lakkaa'ama sababi isaa inni dabqaa inni rakkata inni dhiphata isaan immoo nyaatuun dhuguu aduun hin ba'aa fi bokkaan hin rooba wanti tokko rakkinni hin dhufa jedhamee hin yaadamu harrassa kana fakkaata bara Nohii jechuun akkas baratti qajeelaan dhiphatu baratti qajeelaan karaansaa itti dhiphatee barannitti dafqu barannitti rakkatu ikoonomiidhaan faayinaanshaaliidhaan sooshaaliidhaan yeroo inni rakkatu qobummaan yeroo inni itti dhaga'amu bara akkasiiti qulqulloonni bara isaan qobummaatti dhaga'an warri qulqulloota warri taatan maajoriitii ilaaltanii maal qobaan ta'e ittuma dabalamuutaa warri ittiin dabalamiina barichi bara Nohiidha. Nohii qobaasa namisa gargaaru hin jiru jabaadhu namitti hin jedhu hin jiru namatti qalladu namatti qoosuutu baay'ata malee bara kanas akkasuma qulqulloonni warri sirriitti tajaajiltoonni sirriin qobaa taatu ganaa qobaa taatu. Ignoor nu gochuu barbaadu jira miti nu dhiisu hankeenya achitti nu gataniitu walii isaanii bulluffatu walii isaanii beeksifachuu dhiisanii waan barbaadan yoo godhan dhumi isaanii si olidha dhumi isaanii badisa bara baraati sagalee waaqayyoo takka jedha kanaaf maajoriitii ilaalee waaqayyo gama maajoriitiin dhaabbatu waaqayyo gama sagalee isaa dhaabbata warra isa wajjin warra isa hordofan warra sirriitti isa tajaajilan isaanii wajjin jira waaqayyo na wajjin jira. Maqaan gooftaa kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf hafuurri isin keessa jiru isaaniin caala waan ta'eef omaan sodaatiin akka Yohaannis jedheef kanaafidha. Hafuurri na keessa jiru 1000 isaanii caala. Hafuurri si keessa jiru 1000 isaanii caala. Sababa kana maajoriitii ilaaltanii goomina. Yeroo ta'e tajaajilaa tungalaa jiru Pirootestaantii kan hin taane tokko na wajjiniin konkolaataa keessatti haasa'uu jalqabde eessaa dhuftee naan jetteen eessaa dhuftaa naan jette tajaajilaan galaa jiraan jedheen. Tajaajilaan dhufaa jira akkas ennaan warra Pirootestaantii ati isaanidha jette eeyyeen jedheen warra nu malee jannatatti galuun hin danda'amu jettan sanadha jetteen eeyyeen jedheen amma meenaan jetteen amma nama kana hundumaa isinuu baay'inni keessan xiqqoodha nama amma kana baay'atu waaqayyo nama kana hundumaa balleessee dhuma isinuma duwwaa mootummaa waaqaatti galchattee addaa'ee mootummaa isaatti fudhata jannata galchata jettee addaa'ee naan jetteen. Utuu hundumti keenya nuyyuu hundumti keenya galle dinqii miti hireen jedheen sagalee gool kaasee nu hundumti keenya iyyuu hin galluun jedheen nuyyuu hin baay'annaan jedheen maal jechuudha jetteen karaan jireenyatti geessu dhiphaadha karaa sanarra nama xiqqootu deema jedha sagalee waaqayyoo jedheen deebisee kana qofaa seetanii Nohii kan jedhamu tokko dhageessee beektaa yoo ta'e waaqayyo isa duwwaatu karaa isaarra akka yaada isaatti jiraata ture nama hundumaa lafa kanarra xaragee fixeetu isa duwwaa hambisee har'asii waaqayyoo akka bara sanaatti fudhannee walaallee hin baay'anne nuyyuu hundi keenya hin galluun jedhe dhuguma dhadhaa boluu tokko hin gallu hundi keenya. Isinitti immoo kanaaf gooftaan Yesuus Kiristoos gaafa deebi'ee dhufu amantii lafarraa argadhaa laata kan inni jedhe dhugumaan isiniin jedhe. Karaa dhiphaa kanarra yoo deemte duwwaadha kanatti mootummaa waaqaatti galuu dandeessu. Jarri kun garuu karaa isa dhiphaa kana maqaa gadheetti godhaniiru. Gadhiisiitti jiraachuun akka mootummaa waaqayyootti galu karaa bal'aa sana irraa nama deemudha jedhaniitu akkasitti saba kana gowwoomsaa jiru. Isinitti immoo
yoomillee dhugaan isiniin jedha ila warri nu keessa jiraattanii gadhiisitti jiraachuun mootummaa waaqaatti nama galchattanii warri yaaddan akka kana gochuu warri barbaaddan yoomiyyuu hin ta'u. Yoomiyyuu karaan bal'aan karaa sadhiphaa sana isa jireenyatti geessu takka hin ta'u. Hiriira nagaatuu baatanii hiriira nagaan jedhaman hiriira nagaan qabnetuu baatanii iyyuu hin gaddaramu. Takkaadhuma hin gaddaramu. Hin galtan mootummaa waaqaatti. Utuu tajaajiltanii si waliin galtu. Karaa dhiphaa kanarra deemuun dirqama. Jarri kun garuu karaa sadhiphaa kana gooftaadhaaf jiraachuu wangeelaaf jiraachuun karaa sadhiphaarra deemuun wangeela kanaaf jiraachuu akka gowwummaatti kan lakka'aa jiran. Inatu gaafati jettu kan sitti kolfan. Hin ejju kanatti jarri cubbuu isaanii hin hojjenne hin jiru. Phexros kanaan dura isinitti hime. Cubbuu isaanii hin hojjenne hin jiru. Cubbuu isaanii hin hojjenne hin jiru. Hinatu yoo ta'an sa ija baasaa hatu. Saba kana saamaa jiru. Maqaa Waaqayyootiin wangeelaan qabatanii maqaa Kiristoosiin qabatanii hin ejju yoo ta'an wanti isaan hafu jiru. Waan namaa kana wanti isaan hafu jiru. Hin dhugummachaa waan isaan hafu tokko iyyuu hin jiru. Dhuguman isin jedhu. Hin sobu yoo ta'an abbaa sobaa ta'aniiru jechuu dandeessu. Dhugaan isin jedha wanti isaan hafu hin jiru. Kana ilaala sabii keenya. Kana gaafa ilaalu hin bakka sinumaa haala sana keessa jira, soba keessa jira, rakkina keessa jira, waliin dha'uu keessa jira, hanna keessa jira. Gubbaadhaa kaasee amma goodaatti warra siyaasa keessa jiranii kaasee waldaa keessa namoonni akkasii baay'ee isaanii jiru waan ta'eef hin danda'ama. Sinumaa keessa jira waan ta'eef hin danda'ama gaafa ittiin jiran hin gammadu bakka. Sababi isaa sinumaatti jiru waan ta'eef. Wangeelli keenya immoo sakaraa bal'aa sanarraati gara karaa dhiphaatti as kottu nuun jedha waan ta'eef nuun immoo akkasii isiniin jenna waan ta'eef nuun nu jaallatte. Si waliin hin galiin. Isaan niisiiti nu jaallachuu keenya maal isaa yuutuu hin ta'in kottu karaa garaa dhiphaa. Namoonni hundumtuu gooftaa Yesuus Kiristoos warri fudhanne jara kana hin ilaalina. Jarri kun nun ilaallatan. Jarri kun nu miti. Nu keessa turan malee nu miti. Nu keessa kan jiranis jiru. Isaan wangeela kana wajjin hin deemani. Isaan walii wajjin hin waaqeffanna malee maqaa Kiristoos dha'u malee piroostaantii dha'uuf hin jedhu malee mootummaa waaqaatti hin galan. Kiristoos isaan hin beeku. Kiristoosii nama abboommii isaa eegu nama karaa dhiphaarra deemu kanadha kan inni mootummaa isaatti galchu. Kanaaf warri gooftaa hin qabne gara Yesuus Kiristoos kottaati. Yesuus Kiristoos duugaa ordofaati. Sasirrii isaa Yesuus Kiristoosiin waaqeffadha. Yesuusiin malee karaan hin jiru. Yesuusiin malee kan gara abbaatti geessu karaan hin jiru. Kanan isinitti himuu barbaada. Waaqayyo gooftaan maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Hin dhumne qabxiin kun. Kuteen gidduutti hambise saatii keenyaaf jecha. Torban nufu isuma kanatti fuun. Maqaa gadhee. Maqaa Kiristoostu maqaa gadhee godhate. Karaan maalidha inni biraan? Inni biraan karaan Yesuus Kiristoos kun jedhu isa kamidha? Ofiidhuma isaa ana karaan jedhe. Yesuusumatu maqaa isaa xuraan. Maqaa Kiristoos xuraa'uudhaan immoo balaa dhufu torban dhufu walii wajjin ilaalla. Amma sagantaa sattaa nutti deebinee wal agarruutti nagaa gooftaatiin tura. Hin dagatina. Kun sagantaa birmadummaati. Sagantaa keessa YouTube channel Elias Gabula official channel kan jiru irratti kan isinii darbu. Subscribe, comment, like, share gochuu hin dagatina. Sababi isaa nama hundumaatti facaaftanii nama hundumaa bira geessisuutu isinirra jiraata. Subscribe gaafa gootan sagantaan kun gaafa gadhiifamu yerooma jalqaba dura argachuudhaaf isin bira ga'uudhaaf isin gargaara. Kanaaf please sagantaa kana gidduutti hin kutina ordofa buufadhaati. Yoollee internetiin isin rakkise buufadhaati ilaala. An dhimma isa kanaa sasanaa miti waan ani barbaadu nami hundumtuu ergaa kana dhaga'u wangeela Kiristoos kana dhaga'uutu irra jiraata waan ta'eef please dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaan eenyullee isin hin dursin. Yaaqoob akkuma inni jedhu dhaga'uutti ariifadhaa dubbachuutu suuta jedha. Ergaa isaa boqonnaa 4 irratti hidhatanii yoo ilaaltan. Kanaaf dubbii Waaqayyoo dhaga'uutti wal dorgoma isadha waan ta'eef jireenya. Maqaan Kiristoos kan eebbifame haa ta'u jabaadhaa wal jajjabeessaa dhugichi birmaduu isin baasa dhugichatti qabamaa jiraadhaa nagaatti. Waaqayyo gooftaan maccaa bakka isin jirtanitti isinii wajjin haa ta'u eebbifama. Kana limitina fibse ifatina base cubbuu koonduma nabdise